Sifin ma ilmoon garaa qaba haa. Ilmoodha. Ilmoon. Abba wanni su'aameef hiriyaa kee tokko hin beektan kan wal isin barsiisne. Wal nu barsiisne. Amma isa bira deemu deema. Mee beeru deemnee isa wal barsiisa. Walii yaanu? Walii yaane. Isallee wal isin barsiisa hiriyaa kee. Qaalii cimaadhaa saayaba kee. Achuwaan isillee wal barsiisa. Innis na eeguu jiraatti na bilbilee kootu nan jedhe. Ayyee biyya. Inaasi gooti. Har'a makiinaa dhaabee miilumaan deddeemuu barbaade. Miilan deemu barbaade makiinaa dhaabde. Bareeda. Eenyu seena. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Hussein. Akkam. Nagaa. Nagaa jirtu. Jirta. Fayyaadha. Nagaa. Nagaa. Jirta. Baga nagaa jirta. Seena. Seena. Ol dabra ol dabra. Hussein ta'i. Akkam jirtu. Nagaa wallah. Nagaa keessani. Jirra. Fayyaa. Nagaa. Odeessa. Bakka biraati. Nagaa mi. Kunoo saayibni kee kawwan isin barsiise isa kanaati wal baradhaa. Isa. Eenyu sin jaan. Kiyya yaafuu jedhama. Yaafuu sin jaani. Fayyaa sufar nun jaan. Bareeda. Wal barnoota gaariidha. Isa akkasin jedhe ka biizinasa waa'ee biizinasa waamsi taasisu. Yaaba umriileen xiqqaadha. Akkamitti akkana waan adda addaa dalaguu dandeessi? Carraadha umriin namaa guddatee osoo ta'e hin beekta. Sana dhugaa. Qaamoleen kan sammuu ofiitiin fayyadame. Ijoollummaan guddataa. Kun immoo ka umrii dhibbaa yoo ga'e waa takka osoo bu'aa takka ittiin buusin akkasii du'u jiraame. Dhugaa kan Carraa fi qarootummaadha. Rabbi carraan waa tolchu. Haala sanii amma wal barnoota gaarii yaati kaa. Akkami fuutee jirta moo? Hin fuune akka siloo ganaa fuudhuma. Laala. Waan hin jayyaafus keenya. Akkami fuutee jirta? Fuudhillee garuu aruusan goone gaafa aruusaa su'aa maashaallah. Inshallah gana aruuza gootu. Aruusa malee humna nama akkuma fuudheessa. Gaarii gaari. Inoo warraan qabu jedhi. Ilmoo irraan qabdu? Ilmoo irraan qabu akka siloo. Yoo fuudhee asuma dhiyoo. Dhiheenyuma kana fuute? Warabbi hojii sinaa bulchu gaari. Ati akkami fuudhee ilmoo qabdama? Illee fuudheetu jira. Ilmoo ganaadhaan illee ilmoon hara jirti jeeti yaada. Rabbi haa tolchu hara jirti jeetumaa yaada. Bareeda. Fuudheetu jira. Mee haati warra keetii hojjaatiin dandeessu jirti. Koowwan kan deeman jeetamu? Haati mana kiyyaa dalagaa bultii daleeti. Torbaan irraa galti. Kun har'a akka cadhaa ta'e guyyaan kamisa har'ani dhufti jeetiin isee eegu jira. Har'a kamisa guyyaan isin galtu har'a. Ni dhufti har'a. Torbaan guutuu kun ganda araba daleeti. Torbaan guutuu qomaa ta'edha? Torbaan guutuu koowwan kiyyaa mana kana keessa ta'a. Akkasii har'ani dhufti jeetiin eegu jira. Atoo jaartiin ta'e maal hojjetti sila? Suma hojjetti biizinasa kana moo akkam? Laa biizinasa keeraa wajjin dalagi. Isin mana taa'e jennaan illee deemumaan dalagaa kana taa'uu jettee deemumaan dalagaa jirti. Haati biizinasa guddaa kana naanneessituu isiin mana taa'uu deemumaan dalagattee deemti? Hin taa'u dalaguu wayii jettee giddumaan deemtan birillee akka feetii keenya inni gidaa jirti. Hayyee. Akkasii. Ati horii dila kana sila daleetu nama biraatu kuno daleessisu jirtaa mee kana himtutti? Isin yoo bakka yoo ta'e dhukkubaa. Ani hanga fuudhee beekteen turre yoomaan wal barre. Dhugaa. Isii mana arabaa dalagaa jirtu achi ani fuudhee beekte. Na amanuu didee aga wal barru amma hin dhaabbisuu ta'uu booda keessa hin dhaabdi. Waliin fuudhan akka gaariitti. Amala kiyya shakkitee waan dhaabuu didee amma sammuun hin dhaabdee warbu. Khayr inshallah bareeda. Sootuma suutaanii irraa murta. Rabbi bashaqsi godhe horii maal khabraa deemtu daleetii ati qabdu kana usiga amana teessee yookaanuu si tajaajiltu yookaan immoo hojuma baastee haasumaa gargaarti jechuudha. Rakkin osoo hin ta'in hin shakkite kaa dhalaa waa shakkite akka siloo. Rabbi akka jedhu dhalaan tun duraanuu rabbiin cinaacha jallaa irraa uumeen isa. Dhugaa keetti. Haasaya bareeda jirtanii dagattaniiti. Isin ammoo haaraa wal barataniif. Akkasitti mee wal barachuun keessan oliin tolchaati wal barachuun gaariidha. Yoo ka jaartiin tantee dhuftee hin argu mala. Mee akkasaa waan namaa kun hin beekamuti. Anatu iyyuu kanaan dura waa ta'e beeka. Maali? Dhalaa wayii argee itti haasa'u eegale. Itti haasa'u eegalee inni fuudhee waa hunda irraa fitee eega mana fide booda mucattiin sun ta'an hin beekne obboleettii abbaan kiyya dhalchisaati. Abbaan kee dhalche? Abbaan kiyya dhalchee gara biraatti dhoyse. Nuun beeku. Biyyaan baatii wal argine wal fuudhuu deemu. Suutee wal qorannu suuta haasa'uma keessa wal gaggaafannu nama isiin beektu wayii waan beekte anillee ka beeku akkasitti yoo wal gaafannee irra geenyu ilma abbaa kiyyaati. Sigalee abbaan keessa lamaan takka. Abbaan keenya takka
haati keenya gargar abbaan keenya gara biraatti dhalchee dho'isaan osoo nutti himee ilmoon akkasii guddattee gaafa guddatte argite. Sanumaan akkasitti namoonni hedduu osoo waliin qoratanii osoo waliin gaafatii wal fuudhanii waan badaadha. Waan baay'ee garaama nyaatu. Laalis osoo isin wal qorachuu waan wal fuudhee ilmoo irraa dhallee salphina guddaa. Salphina guddaa abbaan keenyallee akkasitti egaa waan balleesse nama wal barsiisuudha. Kanaaf dogoggora abbaa keessanii isinillee amma kun waan illee gaafsanii abbaa kiyyaa dubbisuu dhiisan dubbisu. Mee isinillee amma yookaan fira ta'uu ni mala yookaan immoo isiniin kun obboleeyyan akkanaa ta'uu ni mala tolchaatti wal qoradhaa. Jaartii teessanillee tolcha wal barsiisaa yookaan jaartiin isaa asiif obboleetti taati yookaan jaartiin tante isaaf obboleetti ta'uu ni mala. Akka isin dhuftu atillee jaartii tante suuraa itti argisiisi atis suuraa itti argisiisi. Akkasitti maqaa jarallee eessa ijoollee eessatti gosatamii kanallee tolcha wal gaafadha wal baradhaa ka'ee kan oolinu. Rakkoon qabu jaartii tiyaatuun beekta. Rakkoon qabu jaartiin tiyaatuun. Mee na agarsiisa hameeyya haadha mana tiyaa tana. Kana haati mana kiyyaa Maali? Akkamittan? Maali? Akkuma an jedhee fira taatanii? Akkamittan? Waan gurbaan jiru laala haa. Tiyyaan si agarsiisa? Hai. Fira wal beekanii? Akkamitti? Tuni jaartii tiyyaa immoo? Aboo bakka kamii namni Tuni jaartii. jaartii tiyyaa mi? Jaartii. Haadha mana kiyyaati mitu? Dhaabbuudhaaf mee dongoruu ni mala. Mee namni wal fakkaatu ni mala bara. Waraqaa nafaatti si agarsiisa? Bara kana bara haadholeen takka illee haadholeen bara kana lakkuulleen dhalti. Jaartiin teessis ta'e obboleeyyan ta'uu ni mala. Mee suuta tolchaa. Obboleeyyan? Obboleettiin asii qabaan jenne Mee tolchiiti itti mul'isu meeti. Mee tantee taakam? Allahu akbar. Mee teessillee itti mul'isu. Kuno? Haye? Isumaami kuno haye? Wal fakkaata subhaanallah uumaa rabbii kana. Akkamitti? Subhaanallah akkatti Nakka fakkaatu. jettamoo? Subhaanallah dhalaa lamaan akkatti wal fakkaatu. Subhaanallah. Aboo wal qabu. Abbo. Nakka jettamoo? Meedhaa subhaanallah uumaa rabbii kana meedhaadha. Ani waan akkanaatiin hin safaatu gurbaa. Na dhagahame. Waan akkanaatiin safaatu. Meedhaa caqasi. Yaa. Obboleeyyan ta'uu Aboo mala. ani dhaabbu mee ani fuunu. Yaa ama. Meedhaa abbo. Mee suura wal fakkaata subhaanallah uumaa rabbiiti. Uumaa rabbiitu Rabbii ni danda'a rabbi guddaan kun. jaartii ni beekatu ni jaartii tiyya maal taate amaana. Oye. Jaartii tiyya ani beektu ati. Rabbi guddaan kun ni danda'a. Maqaan jarallee wal fakkaatu ni mala. Mee maqaa atillee ittiin. Maqaan isii moo? Boontu maqaan isii? Boontuudha. Teetillee akkasuma. Boontu mee? Subhaanallah dalagaa rabbii kana. Boontuudha maqaan isii. Subhaanallah dalagaa rabbii kana. Maqallee wal fakkeessa. Ani waraqaa nafaatiin itti qaba maal taate? Subhaanallah dalagaa rabbii kana. Subhaanallah uumaa rabbii. Mee amma suurallee wal fakkeesse. Maqallee wal fakkaate. Subhaanallah rabbiin guddichi kun waan hin dandeenye. Mee lakkoofsi bilbilaa isii beekaatillee kan isii kajaajilti itti baasas kajaajilti baas. Rabbiin kun wal fakkeessa. Maal mana fiddee dhuftu gurbaa? Aboo lakkoofsi jaartii tiyaa moo taana? Ani Mee lakkoofsi. isii baas. Mee itti mul'isi beeka. Laa lakkoofsi. Mee ani maqaan isii mee dhabi? Kunoo kana. Dhumti isaa 80 afur. Anaa bitee fi lakkoofsa kana. Subhaanallah dalagaa Lakkoofsa rabbii. kana anaa bitee fi maal taate? Subhaanallah. Subhaanallah lakkoofsi wal fakkaata. Subhaanallah. Kana lakkoofsi. Aboo gurbaa. Subhaanallah. Ani waan akkana amaana maal mana fiddee dhuftu? Dalagaa rabbii. Lakkoofsa kiyya Kun kun dalagaa waraqaa. rabbiiti. Waraqaalee ni qaba anaa bitee. Ijoolleen tun lakkoofsa qabu. Lachuu jaartii eessis ni fidda. Innis jaartii fi haa fidu. Jaartii amma kun karaa jira naa jette. Mee dhaabu. Dawwaleetii yaamaahu maal mara bisin godhe? Goy. Haadha mana kiyyaa jechuun akkami kun? Mee lakkoofsa kan keessa deebiidhaan nama maal? Goy dhaabba. Haadhi wal madaleetii gubbaa kan. Yaadata akka naa dhufe. Maal wal si dhufa sun? Yeroo waraqaan ikaa jedhan Hayyee. maqaa haadhaa irra barreessan. Naam. Mee waraqaan ikaa keessa as baasi. Waraqaan ikaa keessa as baasi. Asiin baas waraqaa nama fayyaa. Mee baase. Subhaanallah rabbi sallee akka wal fakkeessin. Subhaanallah dalagaa rabbi. Waraqaan ikaa sallee akka wal fakkeessin. Subhaanallah. Subhaanallah dalagaa rabbi kan. Subhaanallah. Mee. Kunoo laale. Kunoo laale hayyee. Maqaan isii Laale kunoo. Boontuu. Kunis boontuu. Haadha isii laale haadha isii. Mee dhaabbu. Maqaa haadha isii Alfiyaa. Yookaan fajjeessu yookaan isii Taatee ajjeessu. Alfiyaa. Subhaanallah dalagaa rabbi. Subhaanallah. Sunis Alfiyaa umriin isii 22. Tanas 22. Subhaanallah wal fakkaata. Aboo. Subhaanallah dalagaa rabbi. Maal? Subhaanallah. Abbaatiin beektaa? Maal beeka? Akkamii aina fidatu? Ani moo? Maal? Ati si fedhe Ani yookaan Inni saayiba kiyya. Si bira sin dhufa isa bira sin dhaqa. Subhaan. Har'a maal wanna godhame? yaada kinaan gadi hin futtu.
yaa samii mee kun goot sa'ee maaliifat dalagaa rabbii kana dhaan jaartiin deebisa isallee waluun fakkaatan maqallee lakkoofsi illee akkamitti waraqaan kallee waraqaan ifaan taa guyyaan itti fuudhallee maallaa irra deebinaa lime guyyaan itti fuudhallee irra deebinaa guyyaa itti fuudhallee irra deebinaa lime eegaa fuudhu kunoo waggaa lamaa fi deemaa laale ani waggaa laman keenya erga fuudhe illa itti kanne wooma lama jallaa abbo waan kana an numan maal isin jedha afaan wal taalchisu duuba ajaddaba hin araara sirriitti subhaanallah isa qofa waltare kan kee waggaa lama kan kee baatisha subhaanallah ay dalagaa rabbii kana ara dirqama yaamtee siyaas yaamee wal bira hakkeenyee agaruun qaba dirqama dhaaphamee mee dirqama bilbilaa agaruun qaba mee amma bilbilaa fi dirqama lakkoofsi akkame walgaluun akkame gaala bakka dalagaa jirti amma dhumtini laa ima bilbiliif meeti ima kootu dirqama na dhukku baay'ee ne dhageessisii nama kootu na dhukku baay'ee yoo isin dhufe mana kee deemnaa kun saantimii qabu mee koo kanatti dawala bilbil yaa akhi bilbil hello eessa jirta allo akkin jedhe hajaatan tamaatiif si barbaada daddabii kootume akkuma taasisaa giddimaan kootta hajaa fardiiti bakka dalagaa jirti akkamudha mee amma ati bilbilee amma bilbilifatan ana bilbila hello hello habibti tiyya boontu tiyya akkam nagaya alhamdulillah saya akamatna isa geessa siin eegu jiraa bara sarkoy tikka zahna wadina tikka walitti zahna jira tamanya kala zamna tikka dawra tubarin jira tabu kana ranjira ora tikka naade dafii kottaa siin eegu jira dafii kottume ayya dukra tumma na ida tusutti baasa fi na ida dana mati duba hayya siin eega dafii naa kottati wal fakkaatu malee gara hayya hayya nageetti wal fakkaatu malee garagaraatti bakka dalagaa jirti kun hin baatu yaa akhi wal fakkaatu malee garagaraa dhiisi ni dhuftii tiyya tana ni agartu yoon isa kadibu suuraa dhiisi Soore beekan ta'uu jirti yaa bakka dalagaa jirti dirfanne hayya inni gabbee hayya mana fincaanii seenaa dhugatu hayya eegasiin dhuftii hoseetti gatteetti booda hayya inni suutatti gabbee haalaalu Tumti yaa miti maal dhagaa waa takka qofa dura dubbii tanaan akka kaasee fideeti yaa rabbi obsanaa kan hayya seenaa san osoo kakaasu baadhu wanti nun dhuftuti waan waan gootan amma hayya maaliin godhame yoo waan fedhe ta'e yoo hattaa mucattiin takkitti masanuu taate isin nama lama taatan mee maa akkam godhame waa takka murteessina isin ijoollee dhiirati mee kam obsa qabaadha gaanaa mucattii duuna ni cafa'ina ni ajjeesina itanii ni geetina na dhageettan yoo rabbiin takka godhe na dhagaya ani jaaladha kam hiitu jaalatanii jaalatatanis obsa guddaa qabaadha tolee dubartiin guutti takka deemtu takka fiddan dhugaa keeti nagan teettee atis hin aarin atis nagan ta'e irra kabira qabsitte hin aarin bareedina akkanumaan haaraati bakka dalagaa jirti badduu ta'u dhaaqu haa yoo akka isaa isii taatee dhaaru yoo akka isaa isiinu badduu ta'u isii beetan mee kam godhe osumaan kanaas gaafadha akka nama barateetti maaliif nurratti waan akkanaa dareedee ooyettani hin ajjeesina ni humna waan akkanaa hin murteessina tole min tuqina beetti qaaliin aseen asu kana hunduun ture naa akkachuu qabdan waa takka hin goonu eegaati jette ani gama qiyyaa waan takka hin godhu harka ittiin diriirsu eewa akkuma teetitti jecha kiyaan guuteetiin ta'a rabbi obsanaa kannu uumaa takka hin balleessu xiyyataan yoo rabbi waan san akka jennu kana godhe isii takka godhe waan takka hin godhe jechuudha teenyeetuma maaliif waan akka halluu irratti daleeteenii teenyee gaafanne gama kiyyaan akkana jaa ta'u kamirraa laata takkaa miti wal fakkaatu malee xiyya mana dalagaa jirti kun itti dawwee tasmaa yoo taate yoo tasa yoo taate kaan hin dhiisu waan akkanaa ta'an deebi jedhin birbiri inni akka dhufu qaaliin seenaa akka dhiiraa akkana barate argitanii isinii taatu na taate
Yoo badii isii irraa argitan dhiisuu kalaas. Akkas ta'uu qaba. Yoo ishii taate ofirraa dhiista dubartiin guutte. Adda baruu qabna. Saniifuu amma isin dhufa dhiyaatte akkuma sanna kan yommuu haateeti hammaama isin taate. Waadaan aseenaa. Kalaas isin jettan dhiisamaa Haateeti dhokatta. Isin dhuftee amma yoo as kalaa jirti ati mana fincaanii dhugaa yeroo isin sagalee isii dhageettu biraa dhooftu ati dhokattaa isin aseentu. Ati warra suutti baate maaliif waan akkanaa jedhanii gaafatta. Yoo isin takka taate ni ilaala yoo isin nama bira taate immoo addaa furamni yommuu. amma as ga'u gaate As ga'u gaate. Ati amma ka'ee dhufadhu mana fincaanii. Mana fincaanii itti mul'isi. mana fincaanii isa jira Kottu sin agarsiisa. Obsuma qabadha. Yaa Rabbi nusottareeti. Subhaanallah dalagaa rabbi. Dhufa geessii bari yaa Rabbi nusottareeti. Eenyu? Ani? Seeni. Baga Rabbi nagaan si fide boomti jiyya. Maal fakkaata turte san? Torbaan tokko guutuu manumaa ramaa ta'e isin. Nyaatu barna qabe. Ol dabri ta'e. Salaam alaikum. Nagaa. Maal bifatte? Jirta? Maal bifatte? Taa'e haas. Wal beeytanii? Maal taate? Taa'e. Wal beeytanii? Si jala kaa. Wal beeyin. Maal bifatte? Koo taa'e. Sadii ta'u eenyu kun eenyu sila? Saayiba kiyyaa bari ni beeytaa wal beeytanii? Gattaa'i. Hayyee. Gattaa'i maal bifatte maal taate? Taa'e. Asumaan ta'e? Taa'e. Si gattaa'i. Boontuu tiyya gattaa'i mee? Taa'e. Si jala Taa'e. taa'e. Jaartiin nama maddee akkatti. Taa'e asumaan ta'a. Taa'e. Maal bakka natti hollatta? Keessummaa haaraa argiteen beektu. Hayi. Wal sin barsiisne gaafa haruusa keenyaatu dhufee barinni. Yeroo san wal sin barsiisne malee. Yaadatu mee yaadatu damata lama dura. Na yaadattu. Isin na yaadattu. Na yaadattu. Akkam dalagaan jira? Dalagaan moo? Dalagaan sunitti habaramaa jira. Dalagaan bareedduudha. Sitte wal maal na jalaan qabne yoo? Sitti bilbila na jalaan qabdu maal rakkinni qunnam? Makiinaatu hedduu karaa kanarratti wal seenee jirsan maafiin Karaatu rakkoodha. Banaaf hin bilbiltu. maa bilbilagin yaadan inni gosuun isaa maal raafitamti isa eeyyatamamaa. Hayi gurbaa wal baradhu haa yoo hin beekne yoo beekte immoo hin beekan anji. Maal bakka jijjiiramu fuulla ta'e? Amaanaa jedhama. Maqaan isaa? Amaanaa jedhama. Amaanaa yeroo dheeraa barsiisaa biyya yeroo dheeraa wajjin ture bara. Amaanaa jedhama. Dhugumatti amaanaadha. Amaanaa. Amaanaa jedhama. Taasaa dhufee amaanaa kana. Akkasi. Nagaadha. Haalli keenyatti tola boontu. Maal rifatta? Rifannaani. Haasii ta'a nagaan tolfadhuuti. Hayi maal? Waliin isin jee obboleessa kee tokko biyyaadhaa dhufee as jira. Sanii mee wal si barsiisa kaa. Obboleessa koo! Obboleessi kun. Seena kottu. Seena. Maali? Isin. Adan. Maali? Akkan. Ni beeyta? Fayyaadha. Ni beeyta? Laa. Ni beeyta? Maal taate? Ni beeyta? Maal taane? Maali? Maal taate? Akkam. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkan. Maanta nagaa. Obboleessa keetii misila. Obboleessa kee nagaa sirri salaan hamaal. Haati teetta nagaa qabdi. Fayyaadha. Yaa. Ismaan qabatte irra balaan. Maal taate? Barru maal taane? Kunoo. Gattaaya haa duba. Assalaamu alaikum warahmatullah. Akkamitti? Fayyaadha. Tun dalagaa jeetii haraan beekaa. Maal godhe? nagaa jeeta intala amma hollachuu dhiisi maal asiiso intal hollachuu dhiisiti amma maal asiiso Likki. Akkasii miti bar. Jaarti isaatiin salaam. Laa akkasii miti. Obboleessi isaa. afaan nu siiree namtitti asii dawwalee namtitti hin dhiisu naan jenne Reefu nagalakkiste. Jeetii bira amma reefu nagalakkiste. Jaarti isaa salaam dhufeen. Lakkii akkasii miti. Intal safaataan araarisi. Jaarti ta'ee mijeeti. Intal kijiba keedisi waa hunda irra geenye jira. Jaarti eenyu teeti? Ati jaarti teeti. Laa teeti. Jaarti eenyuti? Teetiin jee. Lakki teetiin jee.
Jaartii eenyuuti? Tasaa'e. Sigara kee dhufe? Eessatti? Hin amanna? Eessatti? Amma si bira taa'e bara. Amma wal fuudhe. Soba. Isaati. Edaadhee fi tana Wanni hin tuminaa hin lolinaa jettu ufii fuudhuufi. sadaffaa fuutee jirta. Inni kee jirti. Fuutee jirta sadaffaa. Gagaafadha. Intalli itti yoomne nu mara fetan. Jaarti isaatiin. Amma hin amanna. Waan dubbii dhugaa isinitti beeksi. Akkamitti an sadaffaa fuudhe si gajetan? Fuutee jirta sadaffaa. Amma na Ni dhageetta. himtamoon himtu. Dhugaan Hin tamuun amanna ni sobdi. Ni himtamoon himtu. Ni sobdi. Ni sobdi. Himtamoon himtu. Ni sobdi. Maal himtamoon himtu? Fuutee jirta moo fuune? Hin fuudhe. sadaffaa Fuutee jirta moo fuute? Hin fuune moo fuutee jirta? Himi qaba. Rabbii sodaata moo fuune? Na caqasa rabbi. Fuute moo fuune? Tole isinitti waa akka itti fuudhe.